Haay akkam jirtu nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u jirtuu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u har'as egaa deebi'ee dhufeen jira warroonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalama viidiyoo kiyya yoo jaalattan immoo like godhaa akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha egaa har'a immoo deebi'ee dhufeetan jira warroonni gaafilee waa'ee koornis irratti deddeebistanii ijoolleen baay'een gaafuma tokko bifa wal fakkaatateen na gaafattu deebisaa immoo har'aa kunoo isiniif dhufe deebi'ee gaafii tokko yeroo waa'ee ijaarsa manaa akkasuma waa'ee koornisii wantoota tokko na gaafattanii qabatamaadhaan haala yeroo ammaa haala yeroon hammaa itti jiru akkasuma anaaxee gaafadhee malee zimbiloo jechuudha isiniif hin deebisu kanaafi nan ture ijarra naambisa isiniin jedha hordoftoota kiyya egaa namoonni baay'ee waa'ee koornisii irraa nu dubbadhu jiiksamii koornisii irraa nu dubbadhu jettanii baay'ee barreessitu numan argaa garuu immoo har'a deebii isiniif dhufa jechuudha hordoftoota kiyya egaa koornisii jiiksamii hojjechiisuun salphaadhas ulfaataadhas akkamitti salphaadha akkamitti ulfaataadha ka jedhu addan isinii baasa garaagarummaa qabas jechuudha amma fakkeenyaaf fi manni koo fi manni keessan tokko ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha maaliif yoo jettan fakkeenyaaf kan koo qorqorroon luukii 40 yoo ta'e kan keessan immoo 60 70 80 sanaa ol ta'uu danda'a tokko kana beekuu qabdu lammaffaan immoo koornisii jiiksamii hojjechiisuudhaaf yeroo itti galtanii manni koo ol dheeraadha moo gabaabadha kan jedhu sirriitti beekuu qabdu jechuudha yeroo ammaa kana anaaxeen biyya keenya hojii tokko hojjechiisuudhaaf yeroo ati waamte waanuma fedheyyuu haa ta'u jechuudha maaliif oolmaa guyyaa tokko hin oolchine akka ati hojii sanatti galchituuf birri muraasan si jalqabsiisu jechuudha kuni mudannoo ana waan mudate jira jechuudha iddan gara biyyaatti deebi'ee ana waan mudateedha kun amma anaaxee biyya keessaa yookiin koornisii jiiksamii hojjechiisuudhaaf waamta yookiin immoo balbaluma wayii gexxamsiisuudhaaf waamta yookiin immoo shintibeetuma wayii hojjechiisuu yeroo waamtetti yeroo amma hojii sana jalqabanitti gatii salphaasitti maniitu akka ati hojii sana eegalchiistu godhu jechuudha garuu yeroo wanta sana jalqabanii hojjechuu jalqaban wantoonni isaan sitti maniif kan isaan sitti maniifi kan manni kee fixu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha kana jechuun koo sirriitti waan hojjechiistan kamittuu koornisii hojjechiistu haa ta'u mana maraqsiistu haa ta'u balbala galchitu haa ta'u waan ta'e hojjechiistu yoo ta'e dhimma manaa irratti of eeggannoo guddaa godhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya egaa koornisii jiiksamii hojjechiisuu fi wantoota nama isinitti hime kana sirriitti beekuu qabdu manni keessan ol dheeraadha moo gabaabaa akka ta'e luukii meeqallee akka ta'e walumaa galatti sirriitti dabeettaniin booda koornisii dizaayinii kamiin hojjetadha kan jettan dizaayinii sana onlaayinii irraa hin buufattu haala sanaan anaaxee gaafattu jechuudha yeroo anaaxee gaafattanii anaaxeen mana luukii 40 koornisii jiiksamiidhaan agana fixa 50 agana fixa 60 agana fixa 70 agana fixa 80 agana fixa isiniin jedhu jechuudha garuu immoo aga isiniin jedhan holittis deemuu danda'a anama fakkeenyaaf koornisii jiiksamii ofii kootiif hojjechiisee beeka jechuudha garuu manni kiyyaa garmalee keessisaa garmalee ol dheeraadha haala gaafa dhaabattanii ilaaltanii waa xiqqoo wayii fakkaata garuu keessa gaafa galtan garmalee ol dheerata gaafa koornisii jiiksamii hojjechuudhaaf jalqabu jiiksamii qalqala yookiin qumxaa yookiin qumxaadhuma jedhama akka walii galaatti natti fakkaata agana si fixaa jedhanii na jalqabsiisan sana booda gidduu ga'ee hin dhumee manni kee garmalee ol dheeraadha manni baay'ee nyaataa minaaminaan jedhanii itti dabale jechuudha kanaaf egaa kana isiniin jechuun koo yeroo anaaxeen tokko jiiksamiin 40 fixa yookiin 50 fixa isiniin jedhanii isinii 50 ija shii lafa keessanii 40 ija shii lafa keessanii hin taa'ina sababni isaa manni keessan fakkeenyaaf fi ol dheeraa ta'e yookiin immoo inni kabiraas immoo wanti beekuu qabdanii manni keessan nassalaan isaa yoo toluu baate nassalaa isaa zimmi jedhanii itti dhodhoobanii yoo deemanii jiiksamii garmalee nyaata jechuudha
yookiin immoo keessi manumti keessan keessisaa wal qixxaataa ta'uu yoo baate jigsamii garmalee nyaataa gatiin illee garmalee ol ka'aa jechuudha. Egaa amma anaaxee akkan haasofsiisetti viidiyoon isin hojjedha jedhee anaaxee akkan haasofsiisee waa'ee jigsamii irratti isinitti himani jechuudha. Anamma yeroo ofii kootee hojjedhu biyaansi inni naannoo waggaa tokkoo ga'eera jechuudha. Wanti hundumtuu immoo waggaadhaa osoo hin ta'in torbanitti dabalaa jechuudha Itoophiyaa keessa yookiin gadi bu'aallee hin jiru jechuudha. Meeshaan ijaarsaa kan akka qalamii, kan akka jigsamii wanti hundumtuu jechuudha. Biyaansi yeroo ganna kun amma yeroo kana qorqorroo qofatu gadi bu'e jechuudha. Meeshaa ijaarsa manaa keessaa qorqorroo qofatu gadi bu'e. Garuu jigsamiin garmalee ol ka'a yeroo hunda jechuudha. Qalamiin illee akkasii. Kanaaf egaa walumaa galatti haala meeshaa irratti isin hundooftu. Jigsamiin egaa yeroo hammaa kana jechuudha. Yeroo hammaa kana qorqorroo luukii 40 irraan isinii ka'a jechuudha. Qorqorroo luukii 40 60 fixaa jigsamiin gatii harkaa wajjiniin 60 fixaa. Qorqorroo xaaqaa 50 70 fixaa. Qorqorroo xaaqaa 60 80. Qorqorroo xaaqaa 70 90. Qorqorroo xaaqaa 80 100 fixaa. Garuu kuni jalqaba isaa yoo ta'e kuni jalqaba isaa yoo ta'e amma fakkeenyaaf amman isinitti hime kana qabattanii haala mana keessan irratti hundaa'a jechuudha. Tokko haala mana keessan irratti hundaa'a. Lammaffaan immoo manni keessan dheerinni isaa akkami. Yeroo baay'ee jigsamiin kan namatti cimu kan namatti ulfaatu manni garmalee yoo ol dheeraa ta'e. Inni lammaffaan immoo nisiliin manaa yoo bade. Nisiliin manaa fakkeenyaaf zimmi'anii dhodhoobanii yoo deemanii gaafa inni jigsamii hojjetu gaafa dhufee jigsamii san hojjetu baay'ee nyaata baay'ee dhuga jechuudha qalamii. Maaliif bakkuma qaaqaa bakkuma dhodho'aa sana qalamiidhaan guutuu waan ta'eef qalamiin baay'ee isinitti cima. Akkasumallee manni keessan murteessadha jechuudha. Gabaabinni isaa dheerinni isaa murteessadha. Manni keessan gadi gabaabaa yoo ta'e lafaa ol dheerinni isaa gadi gabaabaa yoo ta'e jigsamii muraasa jechuudha. Gatii harkaa wajjiniin waa hundumaa wajjiniin yeroo irriddan akkaataan amma isinitti miidhaa. Diizaayiniin isin filattan immoo murteessadha kanarratti. Gatiidhayyuu kan isinitti baay'ee dabalu. Amma wantoota nama 60 50 50 meeqa jedhee isinitti hime kana caala ol fagaachuu danda'a jechuudha. Qorqorroomti luukii 40 amma isiniin jedhe kun deemee 100 ta'uu danda'a. Maaliif diizaayinii isin filattan sana wajjiniin. Anamma diizaayinii sasalphaadhanii isinitti maa jira. Isin immoo diizaayinoota kalarii garagaraa yoo gootanii waan mara wajjin yookiin ampuulii waan hunda wajjin yoo hojjettanii sanaa holiidha. Akkasitti hubadhaa. Kanaaf namoonni waa'ee koornisii jigsamii na gaafattanii kana fakkaata. Waan hin beeku wanti nanaa xirraa gaafadhe ammaaf kana fakkaata. Akkasini galutti isinitti himeera. Kanaaf kanarratti gaafii yoo qabaattan na gaafadha. Inni guddaan immoo gaafa koornisii jigsamii hojjechiistan zimmi jettanii abbumti argee isiniif hin hojjetin irratti xiyyeeffadha. Ofii keessanii illee hojjetachuu bira dhaabattanii galtanii hojjetachuu yaala. Koornisii jigsamii hojjechuun anaaxee filatama anaaxee filachuu qabdu. Maaliif akkuma argetti bakka diddibee yoo ba'e wangoon illee nama jalaa dhodho'aa. Wantoota garagaraatu jira waan ta'eef kanarratti of eeggannoo guddaa godhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa fayyaa nagaa naaf qabaadhaa.